بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أفضل خلقه وأشرف رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وضربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي وأمهاتي المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى والقيتي الراخنا والقيتي بركة فوالدقيتي دان gammachuudhaan amaanaa keessan agartanii isinii geenne isinillee amaanaa keessan nurraa fudhatte rabbi haa godhu. Rabbiin irra isaa jecha mana isaa keessa waliin qabamnee jannata isaatiif rahmata isaa keessatti rabbi waliin nu haa qabu. Qalbii takkaaf qaamaa fi gartanii gurra qalbiitiin agartee wal dhaggeeffannee amaanaa rabbiif rasuulaa qaarra isinii qabnee qophooyne kana insha Allah ta'ala yeroo akkanaa kana duuba waan sodaatan khaatimaa badduu fi salphina gartee itti gala maayii ka ibiddaa ka dallansuu rabbii namaa wajjin qabrii seentu ta'uutu sodaatama. Kana sodaa farra waliin qabamne. Kanaafuu namni dhaamsa hin dumme